tokkoffaani qedarii hoggaa cuubamnu yoo amma fakkeenya biyya kanaa hoggaa gallee qedarii hoggaa cuubamnu namni biraa warroonni tajaajila iddoo sabalaa tajaajilan cuubuu ni danda'u abbaa gaabbitiin alatti isa jedhudha. Inni lammaffaan immoo yeroo abbaan gaabbii qedarii kana nu cuubu yeroo tokko kan hin argetu jira. Qarshii ni gaafatu jechuudha. Qarshiin gaafatan sunis warroota isaanii wajjiniin gargaaranii macaafa irratti kadhannaa taasisan bishaan irratti kadhannaa yeroo taasisan warroota nu gargaaraniif qarshii sun ni kaffalamaafii jedha. Inni sun qarshiin kaffalamu sun maaliif tajaajilli mana amantaa keenyaa tajaajila maallaqaan alatti kan kennaa jirtu miti kan jedhu. Garuu akka seera mana amantaatti wantoonni luboota kaffalamu ni jira inni dhuunfasaatti. Garuu tajaajiltoota irraa warroota immoo qedarii cuuphaman sanirraa qarshiin maaliidhaaf kan fuudhamu kanan jedhudha. Isa kanarratti ibsa nuuf godhaa barsiisa. Tole jalqaba irratti gara gaaffii kee deebisuutiin duraatti jechuudha. Qedarii jechuun maal jechuudha kan jedhu waliin gabaabsinee ilaallaa jechuudha. Qedarii jechuun kadhannaa addaa nama cubbuu hojjete tokkoof taasifamu kadhannaa dheeraadha jechuudha. Kadhannaan kun namni qedarii cuubamu kun balleessaa balleesseera, yakka hojjedheera, qulqullaa'uun qaba jedhee abbaa gaabbii isaas haa ta'u aangoo lubummaa kan qaban abbootii bira deemee erga mariisiseen booda abbootiin cubbuun namni sun hojjete qedarii cuuphamuudhaaf isa gaha taanan qedarii kana cuubuu ni danda'u jechuudha. Eenyutu qedarii kana cuubuu danda'a kan jedhuu fi aangoo lubummaa kan qabanidha jechuudha. Abbootii aangoo lubummaa qaban. Daaqoniin kobaasaatti cuubuu hin danda'u jechuudha. Garuu luba gargaaruu danda'a kadhannaa irratti. Yeroo kadhannaa luba gargaaruu ni danda'a malee kobaasaa daaqoniin cuubuu hin danda'u. Kadhannaan qedarii yeroo gaggeeffamu luba tokkoon qofa miti kan gaggeeffamu jechuudha. Yoo danda'ame luboota lamaan fi isaa oliin abbootiin baay'inaan irratti argamanii kadhannaan sun dheeraadha waan ta'eef nuffii malee kadhannaa kana kan taasisanii jechuudha. Qedariin kan inni kennamu yookiin immoo namoonni kan cuubamanii fi sababa cubbuu qofaaf miti. Sababa fayyinaatiif illee qedariin ni cuubamu jechuudha. Yoo dhibee guddaa dhukkubsatan rakkoon addaa jireenya isaanii keessatti kan isaan mudatu yoo ta'e qedarii kana gaafa cuubaman dhukkuba isaan irraa fayyuu ni danda'u jechuudha. Sababi isaa qedariin kun egaa bishaan qofa osoo hin ta'in dibatallee of keessaa qabaa jechuudha. Dibatallee of keessaa qaba. Kanaaf qedarii kana abbootitu cuubaa jechuudha. Inni biraan qedarii namoonni cuubaman namoota akkamiiti? Namoota cubbuu akkamii hojjetan yookiin immoo raawwatantu cuubama kan jedhuuf jalqaba irratti namni tokko jalqaba amantaa kana keessa ture, amantaa kana gidduudhaan ganee yookiin Protestaantii yookiin Musliima fi kanneen kana fakkaatan amantiiwwan addunyaa kanarra jiran kanneen birootti dabalamee achi keessa erga ture deebi'ee booda kadhannaa qalbii jijjiirrannaatti aanee yookiin immoo gaabbitti aanee
cuuphan isaaf laatamu yookiin isaaf kennamu qeedarii kanadha jechuudha. Lammaffaan namoonni qeedarii cuuphaman namoota amantaa isaanii faallaa kan ta'e wajjiniin walitti dhufeenya foonummaa gaggeessan yookiin immoo uuman amantaadhaan kan waliin fakkaanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedhee qulqulluun Phaawulos dubbateera waan ta'eef jireenya foonummaatiinis haa ta'u jireenya hafuurummaatiin namoota amantaa keenyaan faallaa ta'an faana walitti hidhachuu waan hin barbaachisneef dogoggoraanis haa ta'u beekanii kana keessa kan galan gaabbanii garuu wanti sirrii ta'uu akka hin taane erga hubatanii booddee cuuphamuu danda'u jechuudha. Lammaffaa nyaata manni kiristaanaa keenya hin eeyyamnee fi macaafa qulqulluun hin eeyyamne kan soorratan fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessatti gaalli hin nyaatamu, booyyeen hin nyaatamu fi kanneen kana fakkaatan macaafa qulqulluu keessatti kan daanga'anii yookiin immoo kan dhorkamanii jiran hedduu isaaniitu jiru. Kanneen macaafni qulqulluun dhoorku yookiin hin eeyyamne kan soorratan kan nyaatan qeedarii kana ni cuuphamu jechuudha. Akkasumallee nyaata yookiin foon ta'uu danda'a. Namni amantaa Ortodoksii tawaahidoo hin soomne tokko kan qale kan nyaate jechuudha. Fi kanneen kana fakkaatan yookiin sababoota kanaaf jecha qeedarii ni cuuphamnaa jechuudha. Akkasumallee qulqulloota irratti kan ka'an dogoggoraan jechuudha amantaa kana keessaa ba'anii hafuura qulqulluu irratti kan ka'an gara adda addaatiin cubbuuwwan gurguddaa kan ta'an yaadaniis haa ta'u gochaadhaan namoonni cubbuu kana raawwatan qeedarii kana ni cuuphamu jechuudha. Akkuma jalqaba isinii kaase qeedarii kan cuuphan tokkoffaa abbaa gaabbiitii jechuudha. Namni tokko abbaa gaabbii hin qabu yoo ta'e kiristaanni kamuu abbaa gaabbii qabachuun dirqama waan ta'eef abbaa gaabbii qabaachuu qabu. Ani abbaa gaabbii hin qabu jechuun hin hojjetu jechuudha. Namni kamuu erga kiristaana ta'ee Kiristoosin erga hordofe akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deemaatii mataa keessan lubatti of agarsiisaa yookiin immoo of qarachiisaa nuun jedhu sana gaabbii jechuun mataa keenya luba of qorachiisuu waan ta'eef namni kamuu abbaa gaabbii qabaachuun dirqama isaati jechuudha. Waggaa 7 irraa jalqabe abbaa gaabbii yeroo qabannu jechuudha. Yeroo tokko tokko abbaa gaabbii qabachuu wajjiniin wantoonni walitti bu'an maaltu jiru? Abbaan gaabbii maatii keenyaa jira waan ta'eef abbaan gaabbii maatii keenyaa nuu ta'uu hin danda'u. Abbaan manaa fi haati manaa abbaa gaabbii tokko moo gargar qabatu kanneen jedhan gaafin adda addaa ni ka'a jechuudha yeroo adda addaatti. Isaan isin ammallee yoo gaafachuu baattan ergan kaasee dhimmoota kana akka hubattaniif asumaan walitti qabee waan ani ibsuu barbaadeef jechuudha. Ni gaafatama miti gaafin akkana. Kanaaf abbaan gaabbii maatii keenyaa nuuf abbaa gaabbii ta'uu hin danda'u kan jedhuu fi abbaan gaabbii maatii keessanii isiniif ta'uu ni danda'a. Garuu immoo yeroo gaabbii galtan dhuunfaa keessanittidha jechuudha kan isin biratti gaabbii galtan. Gaabbiin dhuunfaadhaan yookiin iccitiidhaan abbaa gaabbiitti kan himatamu malee qaama sadaffaa hin barbaadu jechuudha. Namni tokko gaabbii gaafa galu qaamni beekuu danda'u lubicha gaabbii fuudhuu fi waaqayyoodha abbaa dhimmaa sana jechuudha. Kanaan ala qaama sadaffaa biraa giddu galummaadhaan hin barbaachisu waan ta'eef maatiin keessan abbaa gaabbii kan qabatan abbaa gaabbii isiniif ta'uu danda'a garuu kophaa kophaattidha jechuudha kan himatamu jechuudha. Lammaffaa abbaan manaa fi haati manaa abbaa gaabbii tokko qabatu moo gargar qabatu kan jedhu abbaa gaabbii tokko qofadha kan isaan qabachuu qaban. Garuu gaafa gaabbii galan isheenis kophaatti abbaa gaabbii isheetti gaabbii ishee himatti innis kophaatti abbaa gaabbii isaatti gaabbii isaa himata jechuudha. Kana gaafa jennu sa'aatii wal fakkaataa keessatti yeroo wal fakkaataa keessatti gaabbii galuu danda'u. Gorsa waliin hin gorsuu danda'an abbaan gaabbii iddoo tokkotti gorsuu hin danda'u. Gaabbii yookiin immoo cubbuu gaafa isaan himatan kophaatti irraa fuudhu jechuudha. Isaan deemi jedhanii yookiin immoo isaan ala ture jedhanii mana keessatti
yookiin immoo ishee alatti gabbaasanii zamana keessatti. Sababiin isaa cubbuun gaafa hojjetamu, dogoggorri gaafa hojjetamu ilaalcha foonummaa fi gochaa hafuura hamaatiin ta'uu, deeggarsa gochaa hafuura hamaatiin ta'uu danda'a waan ta'eef fakkeenyaaf cubbuu ishiin hojjette yookiin immoo cubbuu inni hojjete gaafa isheen gaabbii himattu yoo kan dhaga'u ta'e nama fooniti waan ta'eef namni dadhabaadha waan ta'eef boru edaa waan akkanaa hojjette jedhee boru ittiin waqqasuu danda'a waan ta'eef yookiin immoo ittiin arrabsuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Gaabbiin kan himatamu dhooffaadhaan abbaa gaabbii qofatti jechuudha. Kanaasumaan akka qabataniif. Kabraa gara dhimma keenyatti deebina. Waa'ee qeedarii irratti jechuudha. Qeedarii eenyutu cuubaa maaliif cuubamna kan jennu erga hubanneen booddee lubootadha jenneerra kan cuubuu danda'anii daaqonoonni garuu kadhannaa gargaaruu danda'an malee cuubuu hin danda'anii jechuudha. Kabraa dhimma kaffaltiitiin wal qabateef. Kaffaltiin akka mana kiristaanaa keenyatti qeedariidhaaf ni kaffalamaa kan jedhuu fi lubni tokko tajaajila qaba. Kanaaf dhimmi gaabbii laachuu, dhimmi qeedarii cuubuu manni kiristaanaa keenya hin dirqamsiistu namootatu fedhiidhaan isinitti meera jalqaba jechuudha. Akkuma kaasuudhaaf yaade aangoon lubichaa yookiin barsiisuudhaaf yookiin qaddasuudha jechuudha. Namni barumsa barate sun immoo erga hubatee erga baratee booddee barnoonni kun sirriidha naa galeera, jireenya kiyya keessatti of ilaaleera, kanaafuu gaabbiin galuu qaba jedhee erga murteessee booda ofii isaatiif deemee abbaa gaabbiis qabata, ofii isaatiif deemee maal godha? Qeedarii sanas cuubamaa jechuudha. Abbaan gaabbii kee si tajaajilaa jira. Waan gaabbii sii laateef, waan qannoonaa siif laateef, waan qeedarii si cuubeefi manni kiristaanaa nama kanaaf mindaa kaffalii jettee labsiin ishiin baasee hin jiru. Abbaan gaabbii kee sun dadhabbii si faana taasiseef, yeroo isaarraa haarsaa taasisee sababii si gargaareef, ati fedhii keetiin abbaa keetii waan ta'eef, abbaa fooniidhaafuu waan isaa barbaachisu ni guutuufi ni raawwatuufi waan ta'eef, abbaa kee sanaa fi isaaf barbaachisa jettee waanta isaa gootu fedhii keetiin isaaf gochuu dandeessa. Fedhii keetiin isaaf gochuu yookiin immoo isaaf raawwachuu dandeessa jechuudha. Kanarra darbee dirqama sitti laatu hin qabu. Garuu qannoonaa gaafa sii kennu asraatii baasisiin jechuu danda'a. Yookiin gaabbii gaafa sii kennu achi keessatti hammachiisee asraatii baasii yookiin kurnee kaffalisiin jechuu danda'a. Kurnee kaffaluun dirqama kiristaanummaati waan ta'eef. Kanarraa kan hafe immoo yeroo tokko abbootiin maalidhaa fi sababa qeedariidhaaf maallaqa kaffalaa jedhanii kan jedhuu fi akkan jalqaba isinii kaase kadhannaan kun kadhannaa dheeraa waan ta'eef kophaa kan hin kadhatamne waan ta'eef abbaan gaabbii keessuun illee bilisaan kan si tajaajilu yoo ta'e namoota biraa gaafa ofitti dabalee namoota sana gargaarsa gaafatee mucaa kiyyaaf kadhannaa goonaa koottaa jedhee gaafa waammatu namoonni sun fedhii qabaachuu dhiisuu danda'u yookiin tajaajila biraa yookiin hojii biraa qabaachuu danda'u. Lakki ani hojii biraan qaba waan na jala darbutu qaba gaafa jedhe bakka deemtu sana yookiin immoo bakka tajaajila deemtu sana aafi yookiin immoo nama bakka buusitii asii waan nasiif barbaachisu ani siifan guuta jedhee waadaa galuufii danda'a jechuudha. Kanarraa kan ka'e kaffaltii nama sanaa kafar gochuudhaaf si gaafachuu danda'a jechuudha. Yeroo tokko amma fakkeenyaaf kiristinnaa irratti haa fudhannu. Kiristinnaan yeroo qiddaaseen hin jirretti kiristinnaa kaasuun waan hin danda'amneef kiristinnaas haa ta'u qurbaana jechuudha. Yoo guyyoota ayyaanaa yookiin qiddaaseen qaddafamurra eeggattanii guyyaan irra bu'ee isiniif kan qaddafamu ta'e kan manni kiristaanaa qiddaasee adeemsisu ta'e qiddaasee san irratti argamtanii ijoollee keessan kiristinnaa kaafachuu dandeessan. Akka carraa fakkeenyaaf mucaan keessan dhalate kun kan inni cuubamu jimaatadha yoo ta'e jimaatamuu gaafa sana ayyaanni waggaas hin jiru, ayyaanonni ji'aas irra oolle, soominis hin jiru, qiddaaseen hin gaggeeffamu yoo ta'e lakki guyyaa mucaa kiyyaa cuuphaasaa jalaa hin dabarsu yoo jette aballii kafaltaafi jechuudha luboota qiddaasee irratti argaman sanaaf. Dirgoo kafaltaafi jechuudha. Sababii isaa guyyaa sanitti isaan sagantaa qiddaasee galuu hin qabanii manni kiristaanaas dirqama itti hin laanne jechuudha. Sa'aatii firee yookiin immoo firee sa'aatirra jiru jechuudha. Kanaafiyyuu maaloo qiddaasee naa qaddasaayii yoo jettee kan gaafattu ta'e jechuudha. Dirqama eenyudhaaf jecha galu siif jecha galu jechuudha guyyaa sana. Ni galeera miti.
Qiddaasee qaddasuudhaaf manni kiristaanaa guyyaa sanitti peerooliin qabdu sagantaan qabameen jiru. Guyyaa ayyaanaa miti xoomiin keessa hin jiru guyyaa sanitti sagantaan qiddaasee hin jiru gaafa ati hidhattee gaafattu garuu dirqama siif jecha galu jechuudha. Gaafa siif jecha galan qiddaasee galuudhaaf daaqonoota sadi luboota lama barbaachisa. Shan namni shanan kun hojii adda addaa qaba guyyaa sanitti sagantaan qaban waan ta'eef iyyuu sababa kanaaf jecha dadhabbii keenyaa siin jechuu danda'u. Dadhabbii maali? Kan lubbuu miti kan si gaafatan kan lubbuu siif kennaniitu kan foonii si gaafatu jechuudha. Sababii isaa sa'aatii achii ba'an sanatti bishaan bitachuun jira waan ta'e sa'aatii lamaa ol achi keessa tajaajila keessa turu waan ta'eef tajaajila keessa turan san keessaati dadhabbii irraa yeroodhaaf waan isaan boqochiisuu danda'u nuuf taasisiin jedhanii si gaafatu jechuudha. Kana taasistee fi namoota sanaaf ati immoo tajaajila hafuurawaa mucaa kee mucummaa sallaasee argatu kana argachiisuun miidhaa hin qabu jechuudha. Kana jechuun maaliifi nama dadhabe sanaaf hojjetaadhaaf mindaan hin barbaachisa akkuma jedhu sa'aatii firii isaa irratti fakkeenyaaf si gargaareera jechuudha. Fakkeenyaaf isin ijoollee keessan dhaqiitii waan akkana naa taasise jettanii gaafa ergattan suuqiidhaa naa biti gaafa jettan jechuudha. Kan karameellaa naa kenni kan koshoroo naa kenni isiniin jetti jechuudha. Miti akkasin jettu ijoolleen isiniin jetti jechuudha. Sababii isaa kan tajaajila isiniif laattee isin gaafachaa jirti jechuudha. Kan tajaajila isiniif laattee sana isin gaafachaa jirti yookiin immoo yeroo isiniif jecha haarsaa goote sana fiigdee dadhabdee dafqitee dhufte sana isa dafqite yookiin immoo isa kaattee fiigdee waan sin qaqqabsiisuu qabdu sana sin qaqqabsiiste sanaaf dafqa sana bakka buusuudhaaf nyaata sin gaafatti jechuudha. Kanaafuu isaanis maal sin gaafatu as keessatti sa'aatii sanatti jechuudha. Sagantaa isaaniitiin ala si gargaaruudhaaf gara sana seenan waan ta'eef guyyaa sana yookiin sa'aatii sana achi dadhabanii deemanii gara manaatti deemanii mana nyaata gaafachuurra yookiin immoo iddoo wayii seenanii nyaata gaafachuurra yookiin bishaan kiisii isaaniitii baasanii bitachuurra bankee irraa aarsaa nu godhii siin jedhanii kanuma si gaafatanii jechuudha. Ati immoo isa kana amma dandeessu irraa aarsaa gochuun mirga keetiidha jechuudha. Akkaataa waliigaltee keessaniin isa kana fakkaata malee mana kiristaanaa keenya keessatti waliigaltee yookiin laayisensiin kun jiraatee dirqamaan kana godhii fi yookiin immoo kana gochuu fi qabda jedhame wanti barreeffame yookiin kaa'amee hin jiru. Waliigaltee namoota tajaajila argatanii fi tajaajila laatanii gidduutti taasifamudha jechuudha walumaa galatti.